وشيخ الآن لأن الوقت ضاق علينا كيف انتقلت من هذه المرحلة إلى شيخ داود يرون قمنص قرت أمورات رياتي جرا مي أما كمت دلقا سهري ديفتيا كتوبت إرانوف إبسيتا أكمت سهري دلقو ديسوف مرتسيتي سبب نمال توري haala keessa turerraa akka jijjiiramuuf haqiiqaa rabbumatu araaramaa fi ni'imaa isaatiin na dhaqqabe wanti an akka sababaatti himu hudeydaa yeroo turetti halkan tokko sihrii dalagaa ture akkuma xumureen haala saniin dura na qunnamee hin beekneen akka malee dadhabe qaamni hundi na bututee yeroo kana namticha mana isaa dhaqeen kutaa itti boqadhu akka naaf kennu gaafadhe eega sihrii dalaguu jalqabe gaafa saniin dura takkaa halkan rafee hin beeku guyyaa rafaa halkan ammoo taa'aa buluun haalaan na gammachiisa wanti gaafas na qunname garuu haala addaa ture halkan taa'aa bulta guyyaa immoo ni rafta eeyyee halkan san namoonni na waliin turan akka malee dadhabuu kiyyaan baay'ee rifatan sihriin namtichaan yaalaa turee natti ulfaatee waan na dadhabsiise isaanitti fakkaate anis gara kutaa naaf qopheessaniitti deemuun rafe yeroo kana rabbiin akka toobadhuuf rahmata isaa naaf buuse eebjuu ajaa'ibaa arge iddoon ganda dhaloota kiyyaa natti fakkaata du'ee janaazaa kiyya dhiqanii kafananii eeganarratti salaatanii booda kan na awwaalan eebjuun arge akkuma qabrii keessa na kaayaniin ruuhiin natti deebite yeroo kana ani hin duune lubbuun ni jira na hin awwaalinaa jechuun lallabuuf yaale garuu dubbachuu hin dandeenye yeroo laadii keessa na ciibsanis iyyuuf yaalus hafuura baafachuu ni dadhabe namoonni na awwaalaa turan baga si hobbaafanne duutee dhiisiitii osoo lubbuunuu si awwaallee gammachuu qabna waan jedhan natti fakkaata dafaa nurraa awwaalaa waliin jedhan lubbuun jiraachuu kiyya osoo beekan akka waan na jibbanii jiraa kiyya na awwaalaniitti natti dhagayamaa ture haaluma saniin na awwaalanii na biraa galan haqiiqaa namoonni tokko badii keessa turan irraa toobachuun duratti yeroo tokko abjuu arguun waanuma jiru Hayyee Sheek Daawud si awwaalanii eega isaan si biraa galanii hoo maaltu si qunname itti fufi eega isaan na dhiisanii kutanii booda eebjuma keessa akka nama manaaba irraa dammaqee wahii natti fakkaate haala nama sodaachisu keessatti uf arge dukkana qabrii keessa kophaa kiyya akka waan jiruutti natti dhagahame cinqii keessa jiru irraa hobbaafachuu fi akka waan nama bitaa fi mirga kiyya jiru barbaaduu natti fakkaata garuu wanti natti mul'atu hin jiru dukkana qofa haaluma kana keessa osoo jiru namoonni lama dukkanuma kana keessa gara kiyya yemmuu dhufan arge namoota ani beeku hin fakkaatan dhaabbatni isaanii guddaa namoota baay'ee dhedheeroo ta'an sagaleen isaanii akka bakkakkaatti geggissa sodaadhaan waan lubbuun na keessaa bahaa jirtu natti fakkaate eega na bira gahanii booda akka salaatuuf na ajajan beekii wanta abjuun arge gaggabaabsee siif himutti jira akka salaatuuf na ajajanii jennaan eessatti salaata jechuun deebisee jaruma gaafadhe jiruu kiyya irratti namni akka salaatuuf na ajajee hin beeku guyyama tokkollee rabbii tokkichaaf subhaanahu wa ta'aalaa salaatee hin beeku shayxaana qofaaf salaataa ture asitti salaati jedhanii iddoo tokko natti akeekan bakki natti mul'isan sun iddoo sibiila guddaa wahii yeroo itti darbatan dhoohu wanta akka barmeelaa haalaan guddaa fi bal'aa ta'etti bishaan waraabanii naaf dhiyeessan bishaan kanaan wudu'a godhattanaan jedhan bishaan kana keessa harka kaayuuf yoo kan yaaltu ta'e harki kee achuma keessatti akka dhadhaa baqee hafa bishaan kun danfaadha jechuun eeyyee akka malee danfaadha yeroo kana muddamee jara kana jalaa miliquuf yoon yaadu garri itti miliqu tokkollee hin jiru harka sibiilaatiin ukkaamsanii onnee fi qoma kiyya walitti hammaaran akka waan foonii fi lafeen kiyya gargar baheetti natti dhagayame lafa irraa ol na rarraasanii bishaan danfaasan keessatti na darbatan yeroo kana muddamee sagalee ol baafadhee iyye namoonni mana san keessa turan hundi fiigaa gara kutaan rafee seenuun hirriba irraa na dammaqsan akka malee iyyaa waan turee fi naannawa guutuu jeeqee ture hirriba irraa si kaasanii sitti mani eeyyee ani muddama irraa kan ka'e dafqina irraan dhangala'ee jira sana booda hoo akkam taate sana booda abbaan manaa muddamee ixaana natti aarsuuf fide saniin dura yeroo qalbiin tiyya of jibbitu yookaan ammoo yeroo dallanu ixaana aarsuun narraa gala kanaaf ixaana natti aarsuuf fide ixaana hin barbaadu narraa baasi jedheen eega dammaqeen booda haala keessa ture san eebjuudha jedhee qofa fudhachuu hin dandeenye dhugumatti haalli sun eebjuu sobaa hin turre shayxaanota gabbaruu irraa yeroo tokkollee duuba jedhee hin beeku duuba maaliif akkanatti na dararu jechuun yaade jalqaba yaada kanatu mataa keessa na dhufe wanta irraanfadhee shayxaanota irraa hambisetu jira kan jedhu subhaanallah eebjuu akkasii saniin dura takkaahuu argee hin beeku haala kanaan of ajiifataa eega tureen booda deebi'ee rafe ammas eebjuu arge yeroo kana ammoo qilee keessi isaa gadi fagoo irra osoo deemu abbaa kiyya qilee kana keessatti arge abbaa kee qilee kana keessatti agarte iddoon kun iddoo eebjuu jalqabaa keessatti itti na dararaa turan fakkaata bishaan achi keessa jirus akkasuma danfaadha abbaa kiyyas achi keessatti kan dararan arge abbaan kiyya qilee san keessaa ol ilaalee na arge yeroo kana daawud dadda fi iddoo kanaa fagaadhu
dafii baqadhu jechuun natti iyye maaliif asii baqadha garan baqadha jedheen dalagaa baaxilaa dhiisiitii haqa rabbii qabadhu haqa irratti ciccinaan jedhe itti aansuun ati salaata salaatuu qur'aana qara'uu warra rabbi sodaatanitti kalaahuu fi masjida rabbii dhaquu fi akkasuma zikrii godhuuf yeroo qabda ati ammallee carraa qabda sihiriin ani shayxaana waliin dalagaa ture kitaabonni sihirii kiyyaa fi karaamaan ani ni qaba jechaa ture anaahuu waan tokko na hin fayyadne naan jedhe kana hunda abjuun argaa turte kana hunda ebjumaan arge abbaa kiyyatu ebjuun akkas naan jedhe kana booda hirriba irraa dammaqe yeroo kana akka rabbiin carraa ta'uu naaf qopheesse shakkii tokko malee hubadhe gara ibaadaa haqaatti yeroon deebi'u amma ta'uu beeke gorsa abbaan kiyya ebjuun naaf kenne kana dura namni tokkollee na gorsee hin beeku halkanuma san tawbachuuf niyyadhe ka'ee wudu'a godhadhee rakaateeni salaatuuf niyyadhe maasha Allah salaata kee yeroo jalqabaatiif rabbiif salaatu niyyatte jiruu kiyya hamma gaafa sanii keessatti yeroo jalqabaatiif rabbii tokkichaaf salaatuu fi gaafas niyyadhe haa ta'u malee bakka ciisee irraa ol jechuu hin dandeenye humni na bu'e ol ka'ee dhaabbachuu dadhabe akka nama lafee dugdaa hin qabneetti qaama kiyya baadhee dhaabbachuu dadhabe ta'us murannoodhaan akka rabbiin jajjabina naaf kennu boohee kadhadhe ciniinnadhee ol jechuun dhaabbadhe hammaama seenee qulqullaahee wudu'a godhee qaama kiyya dhiqadhee sirritti xahaaraa tolfadhee bahe rabbitu siif laaffise yeroo jalqabaatiif rabbiin naaf laaffisee niyyadhee wudu'a seeraan godhadhe haaluma saniinuuf jajjabeessaa rakatayni salaatuuf qophaa'e sijaadaa afadhee qalbiin gara rabbii qaamaan gara qiblaatti garagaree Allahu akbar jechuun dhaabbadhe salaata kee kan jalqabaa salaatte eeyyee rabbii tokkichaaf yeroo duraatiif sujuuda godhe alhamdulillah dhiifama sheek daawud sa'aatiin keenya xumuramutti jira kana booda guutumatti toobattee rabbiin qofa gabbaruu jalqabdee jirta shayxaanonni hoo sana booda silakkafuu hin yaalle yaalaa turan garuu hin milkoofne akka ani ibaadaa irraanfadhee gara isaanii deebi'uu fi waan hedduun na yaalaa turan wantoota qalbiin namaa jaalattu hundaan na gowwoomsuuf yeroo hedduu carraaqan maatii fi ijoollee keetiin si mokkorre alhamdulillah murtii rabbiin dabarse itti amantee yoo fudhatte wanti hunduu salphaadha wanta hedduun eegana sossobanii na dadhabanii booda dhuma irratti filannoo lama naaf dhiheessan takkaahuu gara isaanii deebi'ee hojii sihirii itti fufuu yoo kana dide ammoo ilmaan tiyya dhabuu ani immoo wanti lubbuu tiyyaa fi lubbuu maatii kiyyaallee wal irratti balleessu osoo dhufeellee ibaadaa rabbii irraa lammata kan hin garagalle ta'uu of amansiise rabbiilleen murtii kiyya irratti na sabachiise jajjabina naaf kenne rabbiin haadha warraa daandii haqaa irratti na gargaartuun na badhaase alhamdulillah rakkoo hedduu keessa dabarsee as gahe qormaatni guddaan nafsiyyaa injifachuu ture sheek daawud balaan maatii kee irra ga'ee ni jira ilmaan kiyya na jalaa ajjeesan akkamitti si jalaa ajjeesan wanta ittiin na sodaachisaa turan hunda raawwatan jalqaba ilma kiyya diyaa'uddiin na jalaa ajjeesan umriin isaa 9 ture anwaar ammoo umriin isaa 6 ture lamaanuu yeruma tokko na jalaa ajjeesan akkamitti yeroo tokkotti si jalaa ajjeesan gaaf tokko maatii kiyya waliin wal geennee mana keessa teennee haasayaa turre ijoolleenis naanna'uma keenna turan mucaan kiyya kan hangafaa tasa garaan bokoke daqiiqaa muraasa keessatti otoo ani ija kiyyaan argu garaan akka goommaatti afuufamee ijji faallaa garagaltee achumatti du'e namoonni fira kiyyaa hedduun situ kanaan of gahe jechuun na ajiifatan mucaan du'e du'a ilma kiyyaatiin anis of wallaalee gaggabe booda namoonni akka naaf himanitti ilmi kiyya kan lammataatis haaluma saniin yeruma san du'e akkuma siin jedhe of wallaalee waan tureef du'a mucaa lammataa ija kiyyaan hin argine yaa Allah rabbiin ilmaan shafi'aa siif haa godhu yaa sheek sana booda anillee baatii hedduuf gaggabee kufaa ture hedduu dararame haadha warraatee hoo wanta mudatetu jira eeyyee haati manaa kiyya baruma san gara dhumaa irratti ulfa turte isiillee haalli wal fakkaatu qunname dahuudhaaf guyyaa muraasni yeroo isii hafu ulfi irraa bade rifadhee gara hospitaala Hudaydaa geesseen dhukkuba tokkollee hin qabdu naan jedhan itti aansuun gara sheekota qura'aana qaraaniitti geesse yeroo kana shayxaanni qaama isii seenee waywaatuu jalqabe duraanuu anatu gadaamessa isii keessa jira anatu ulfa irraa baase amma tiruu isiitii fi kan daawudii illee ni ciccira jechuun dhaadataa ture haati warraatee hoo yeroo kana maal jetti isiin yeroo uf beektutti jabaadhu homa tokko hin sodaatin shayxaana hin amanin rabbiin haadha warraa na caaltu siif kenna sabbari naan jedhaa turte alhamdulillah akkuma isiin naaf dhaamte karaa khayrii jalqabeerraa hanga har'aatti of duuba hin deebine yeroo rakkoo kana hunda du'aatonnii fi obboleewwan kiyya kan aakiraa hedduun na cinaa dhaabbachuun na jajjabeessaa turan na gargaaraa turan keessattuu obboleewwan jaami'atul furqaan kan Hudaydatti argamu keessa jiranii fi warri sana'aa argaman mashaayikootaa fi obboleewwan jaami'atul islaa hundi isaaniitu haqa irratti akka jajjabaadhuu fi na cinaa dhaabbachuun na gargaaraa turan rabbiin dalagaa khayrii isaaniitiif jazaa isaanii haa kafalu yeroo ammaa hoo haalli jiruu keetii akkami haala gaarii irra jirta alhamdulillah amma gammachuu guutuu keessa jira
haala jireenya kiyya hundaan tasgabbii guddaa qaba cinqii fi sodaa hunda rabbiin narraa fuudhee jira dur karaa rabbii dhiisee jama'aa shayxaanaa waliin badii dalagaa ture har'a garuu ni'imaa jechaan ibsuun natti ulfaatu keessa jira amma nagaya qaba amma obboleewwan karaa rabbii irratti na jajjabeessan waliin jiraadha hiriyoonni kiyya warra rabbiin sodaatu diinni kiyya ammoo shayxaana gammachuun kanaa olii ammoo inuma hin jirre alhamdulillah subhaanallah karaa haqaa kanarratti akka rabbiin si sabachiisu siif kadhanna ilmaan kee osoo ati argitu du'uun isaanii rabbiin sabrii fi toobaa kee si qormaatuuf ta'uu mala akkuma rabbiin qur'aana isaa suuratul ankabuut keessatti dubbate sila ilmi namaa amanne jechuu isaanii qofaan osoo hin qormaatamin kan dhiifnu isaanitti fakkaataa jedhe ammallee rabbiin daandii dhugaa irratti si haa jabeessu siin jedha kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya Sheek Daawud waliin kana caalaa yeroo dheeraa fudhannee osoo waliin mari'achuu dandeenye silaa gammachuu keenya haa ta'utii yeroon nuuf kenname wanta dhumateef asuma irratti xumurra haqiiqatti qophiin kun nama hunda caalaa saahirtoota dhiiraa fi dhalaatis akka rabbiin sodaatanii dalagaa hamtuu tana irraa toobataniif akkasumas dhaamsi kun namoota fayyaa duniyaa fi ilmoo barbaadanii gara saahiraa dhaqan yookaan ammoo namoonni haaluma kamiinuu gara saahirtootaa deeman shayxaanni akkamitti akka nama gowwoomsu akka irraa baratan isaan barsiisa jennee abdanna balaa sihiriin maatii hawaasaa fi ummata bal'aa irraan gahaa jiru maal akka fakkaatu hamma tokko mul'isuuf yaallee jirra shayxaanonni saahirtootatti fayyadamuun akkamitti ilma namaa kufrii keessa akka seensisan hubannoo argattan jennee amanna jiruun saahirtoota baktii nyaachuu quraana najaasaa dibuu fi shayxaanaaf sujuuduu akka ta'e hubannee jirra rabbiin suuratu xaahaa keessatti saahirri karaa hundaanuu hin milkaa'u jedha sihiriin gonkuma hin ayyamamu haraama kufritti nama geessa saahirtoonni osoo lubbuun jirtan gara rabbiitti deebi'aa toobadhaa Sheek Daawudiin rabbiin abjuu sababa godhee fi dalagaa fokkattuu sihirii tana irraa toobate isin ammoo kunoo isarraa barachuun toobachuudhaaf carraa qabdan Sheek Daawud gammachuu har'a qabu argachuudhaaf baay'ee qormaatame hedduutti dararame haala hunda karaa rabbii irratti obsuun keessa dabree as ga'e kun namoota birootiifis barumsa guddaadha rabbiin qur'aana isaa suuratul ankabuut keessatti warroota gara kiyya deebi'an anatu qajeelcha jedha namni badii isaa dhiisee gara rabbii deebi'uun toobate diliin hundi irraa dhiqamti rabbiin badii isaa ni dhiisaaf araarama rabbii keetii barbaaduuf hirrincicin jireenya gammachuu qabdu jalqabuuf ammuma murteeffadhu osoo duniyaa irraa hin godaanin duratti kabajamtoota hordoftoota keenya waan nu hordofaa turtaniif hedduu isin galatoomfanna Sheek Daawud asitti argamtee gaafii fi deebisaa addatee kana nu waliin godhuu keetiif hedduu galatoom Sheek Aliinis hirmaannaa gooteef si galatoomfanna namoonni biroo warri hirmaattanii fi daawwattoota keenyas maqaa rabbii guddaatiin isin galatoomfanna wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh الأسبوع القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته